Web Media dhugaa ummataaf. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya nagaaf jaalalli fayyaaf badhaadhinni bakka jirtan isin haa qabu jecha guyyaa har'aa kana keessummaa kabajaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaan kunis Atileet Gishee Abdii Waaqoo jedhama. Atileet Gishee Abdii Waaqoon yeroo ammaa kan jiraatu biyya Norweeti. Biyya Norwee kana keessatti fiigicha hedduu irratti hirmaachuudhaan injifannoo guddaa galmeessee jira. Akkasumas biyyoota ollaa akka Swiidin keessatti waldorgommii internaashinaal ta'anii fi waldorgommii biyyoolessaa keessatti injifannoo hedduu galmeessuudhaan geeba adda addaa injifatee jira. Meegaa keessummaa keenya har'aa kana wajjin turtii gaarii akka nu wajjin gootan kabajaadhaan isin affeera. An kan isin wajjin turu Abdulhakiim Abaadir. Egaa Atileet Gishee Abdii Waaqoo baga nagayaan dhuftee isin jenna. Biyya kootta kumaantamaa. Olkaus gachisus abjun kiasuma abdiko sumagal mikia siopsun nadine biaturumia Hakon Wagi Shamkarako lahat sebenarnya Biyya kootta kumaantamaa. Olkaus gachisus abjun kiasuma biyya kootta kumaantamaa. Olkaus gachisus abjun kiasuma abdiko sumagal mikia siopsun nadine biaturumia. Artist carraa kanaan kan walqixeef hedduu meedia kanarratti naaf yeroo hedduu godhatu. Mee Gisheen eenyu jennee haa jalqabnu? Maqaan kiyya Gishee Abdii Waaqoo jedhama. Kan dhaladhe guddina Arsii Lixaa Naasii Neegeleetitti achumatti guddadhe. Ijoollummaa kiyya yeroo umuriin mana barumsaa gahutti mana barumsaa illee achumatti baradhe. Haga sadarkaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa achumatti xumure. Ergasiin booda immoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa achuma baratte jechuudha. Ijoollummaa kee maatii bira eeguu turte haala akkamii keessatti dabarsite? Akkuma ilma Oromoo tokkotti abbaa kiyya gargaaraa lafa qotaa horii tiisaa re'intiisaa akkasitti guddadhe jechuudha. Egaa baay'ee gaariidha. Egaa akkuma beeknu dorgommii hedduu irratti akka hirmaataa turtee fi injifannoolee hedduullee akka galmeessaa turte karaa miidiyaa hawaasaa irrattis yeroo adda addaa si argaa ture. Injifannoolee argatte kana ammoo irra hedduu isaa akkanatti fakkaatutti ani biyyuma Norwee kana keessatti yeroo fiigu si beeka. Mee fiigicha akkamitti jalqabdee eessatti jalqabde? Fiigicha ture erga jalqabee amma waggaa 9 deema. Yeroo bakka biyya kana dhufee immoo biyya Norwee keessa jiraadhutti immoo fiigicha fiigaa ture, shaakala hojjetaa ture, dorgommii hedduu irratti illee hirmaadhee jira. Dorgommii akka sadarkaa addunyaatti illee ta'ee akka biyya kana dorgommii biyyoolessa biyya kana irratti illee hirmaadhee
warqiilee argadee jira, medaalonni hedduus argadee jira, iddoo mo'ichaa iddoo argadee jira. Egaa namni biyya kana jiraatu hunduu sababa mataa isaa qaba biyya baqaa keessa jiraachuudhaa fi sababiin ati biyya baatee biyya Norwee kana jiraachuu eegalteef maalime? Sababiin biyya baqadhee biyya kana jiraachuu eegaleef akkuma ilma Oromoo tokkotti ammoo mirga dhabuurraayi biyya san keessatti ammoo sababa mirga dhabeef ammoo sababa mirga kiyyaaf gaafadheef ammoo biyya san keessatti ammoo mirga waan dhabeef biyya kiyya keessa baqadhee akkas dhufuuf dirqame sanirraa ka'uudhaan ammoo waggaa 9 biyya kana jiraata tureessa. Mee biyya Norwee kana jiru baqattummaa kana keessa waggaa 9 jiraadhee jira jettee jirta. Biyyi kun biyyi ati itti baqatteetti jiraataa jirtu kun haala kamiin si simate? Biyyi kana erga dhufe ammoo wanti gaariin illee namuu dandeeyyuu bu'aa bahii hedduu dabarsee biyya kana dhufees ammoo teessoo biyya kanaas hin arganneeyyuu yeroo kanatti ammoo teessoo biyya kanaa argachuu dhabuun kiyya ammoo hedduu miidhame carraa hedduu dhabe fakkeenyaaf barumsa barachuu hin danda'u hojjechuu hin danda'u shaakala kiyyaaf ammoo iddoo biyya biraa deemeeti bakka shaakalaaf mijatutti dorgommiidhaaf qophaa'uu hin danda'u. Kun hundinuyyuu jireenya kiyya gara fuulduraatti akka hin tarkaanfanneef dhiibbaa hedduu narratti uume jechaadha. Akka jechuun kee waraqaa jireenyaa biyya kanaa dhabuun carraa barumsaa nama dhoowwataa carraa biyya biraas deemanii shaakala adda addaa dalaguu fi dorgommii adda addaa irratti hirmaachuu nama dhoowwa jechuu barbaadde natti fakkaatu. Almost manadhaas jechuun dandeessu. Sababiin isaa immoo baatee galta. Kan achirraa hafee jedhamu fakkeenyaaf immoo tireeningii hojjechuudhaaf biyya biraa deemee bakka mijataa biyyi kun ammoo akkuma beekamu cabbiidha. Shaakalaaf hedduu mijataa miti. Walqeensi isaallee xiqqaadha. Kanaaf immoo atileetiin tokko dorgommii fiiguudhaaf sa'aatii fooyyaa fiiguudhaaf immoo biyya biraa deemeetti shaakala hojjechuu qaba. Kanaaf isa kana godhuu hin danda'uwanii. Barumsa barachuudhaafis yeroo adda addaatti immoo iyyannollee galfadhee sunis ammoo sababa immoo teessoo biyya kanaa hin qabneef immoo akka hin baranne dhoowwame hojjechuu illee hin danda'u. Kun ammoo hedduu ilma namaatiif ammoo hojjechuun barachuun murteessaadha kan hundaa. Mee jechuun hojjechuu hin danda'u barumsas deemuu hin danda'u akkasumas dalagachuu hin danda'u jettee jirta. Namni jiraachuuf mana kiraa kafaluu qaba. Waa nyaatee jireenya ofii gaggeessuu qaba. Hawaasatti erga biyyaan baakan dhufte egaa hawaasa biyya kanaatti makamtee jiraachuun dirqama ta'a. Haala kamiin keessa dabarsuu dandeette bakka mana kireeffattee yookaan ammoo dalagattee jireenya keetiif tajaajiluu hin dandeenye keessatti haala kamiin jireenya kee gaggeessaa turte akkasumas ammoo wal dorgommiilee idil addunyaa adda addaa kan biyya kanattis gaggeeffames ta'ee kan biyya Sweden keessatti ta'e irratti injifannoo adda addaa galmeessistee jirta. Haala kanniin keessatti haala akkamitti injifannoon kun dhufuu danda'an? Rakkoon nama jabeessa. Rakkoon nama qunnamuu jechuun immoo rakkoo sanii yoo rakkoon sun si kuffise rakkootu si mo'ata. Yoo ammoo rakkoon si dhufe sana ammoo rakkoon akka gaaraallee yoo ammoo sitti ol ka'ees ammoo san ammoo jattee irra bahuudhaaf yaalii gootu keessatti ammoo kan hundumaa ulfaatus ammoo itti deemuun dirqama waan ta'eef filannoo yoo hin jirre ammoo rakkoon si jabeessa. Kanarraa ka'uudhaan ani immoo carraa kan hundaallee yoo dhabee jedhees ammoo fakkeenyaaf fiigicha koos ammoo asumatti shaakalee ammoo warroota ammoo biyyoota adda addaa irratti carraa hedduu argataniiti shaakala hojjetan wajjin ammoo waliin dorgomee yeroo hedduus immoo mo'icha argadhee jira jechuudha. Akkanatti fakkaatutti marsaa intarneetarraa akkan odeeffadhee argatti bara 2013 natti fakkaataa wal dorgommii biyya Norwee magaalaa Oslo keessatti gaggeeffame irratti kiiloomeetira 21 ture natti fakkaata. Akkan yaadadhutti dorgommii sanii irratti sadarkaa lammaffaadhaan xumurtee namni wal dorgommii sanii injifatee ilmoo Oromoo atileetii biyya kanaa fi lammii biyya kanaa qabu atileet Urgee Buttaa nama jedhuun dhufamtee lammaffaa irratti galte. Akkasumas ammoo atileetonni hedduun biyyoota garaagaraa irraa haalli hedduun
isaaniif mijaa'ee carraa adda addaa qaban injifattee sadarkaa lammaffaadhaan wal dorgommii biyyoota adda addaa irraa atileetonni ciccimoon irratti hirmaatan injifachuu dandeettee jirta. Waraqaa jireenyaa biyya kanaa dhabdee jireenya akkasii gaggeessuu keessatti injifannoo hagana ga'u argachuu keessatti leenjisaa keetiis ta'ee namoonni sitti kalaahan maaltu itti dhaga'ame? Hedduu gammadu sababiin isaa immoo ani namoonni hundi shaakala hojjettee fi miti dorgommii kan mo'achuu dandeessu. Kennaan uumamaan dandeettiin uumamaan kennaan ammoo kennaalee qabaachuu murteessaadha. Uumamaan ammoo ani kennaa fiiguu danda'uu qaba. Isa kanas ammoo qorannoolee geggeessaniiti isa kana ammoo bira gahanii jiru. Ani ammoo yeroo ijoollee ammoo carraa hedduu argatanii ispoonseriis qabanii fi wanti hundi guutamee fi shaakala akka gaariitti hojjetan wajjin yeroo wal dorgommii isaan mo'adhu leenjisaa kiyyaas ta'ee namoota ammoo na cina dhaabbatanii na deeggaranis ta'ee hedduu gammadanii hedduu raajeffataniis kun ammoo namni yoo kutatee waan tokko ammoo bira gaawwa jedhe ammoo wanti hundinuyyuu wanti bira hin gaamne jiru jedhee yaada. Egaa gaariidha. Waraqaa jireenyaa biyya kanaa sababiin si dhabsiisuu danda'e maalidha? Wanti nu dhabsiisuu danda'ee fi kana jedheeti himuun hedduu nama rakkisa. Ani biyya kana yeroo dhufu ammoo wanti hundinuyyuu ammoo anaaf faara. Haa ta'us immoo akkaataa seera kamtu baqattummaa namaa kennisiisaa seera kamtu nama dhowwachiisa akka jiru adda baasee waan beeku hin qabu naaf faara biyya kana dhufee kan biyya ala baase immoo rakkoo siyaasaati. Biyya kiyyatti immoo erga dhabuudha. Isuma kan himadhe isaan immoo kan ammoo naaf hin fudhanne kan jidduutti anini teessoo biyya kanaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Massi akkuma marsaa intarneetaa irratti odeeffannoo kee tokko tokko argachuu danda'e irratti fiigicha bara 2014 Midnight Sun Marathon jedhamu fi fiigicha dorgommiin isaa fageenya meetira isaa 10,000 ta'u irratti lammiileen biyyoota addunyaa garagaraa irraa dhufan biyyoota baay'inaan biyyoota 60 ta'an wal irratti hirmaatanii jiran. Fiigicha san irratti wanta addaa tokko atileet Gishee Abdii Waaqoo raawwatee jechaadhaan marsaa miidiyaa hawaasaa irratti kan dabarfamaa ture. Mee wanti raawwate maalinni wanti fiigichotaati armaan dura dorgommiilee adda armaan duraati irratti hirmaatte wanti adda isa godhu maali? Dorgommii Midnight Marathon san irratti kan hirmaadhe hawaasa Oromootitu achitti naaf feere. Wanti naaf feeraniifis yeroon isaa ammoo yeroo qeerroon biyyatti falmii godhaa turanii. Falmii san irratti ammoo namoonni baay'een ammoo biyya keessatti dhumanii isaaniif sagalee ta'uudhaaf nuti akka Oromootitti baqannee biyya kana jiraannaa kanaaf uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna isa jedhu irratti hundaa'uudhaan affeerraa isaanii irratti hundaa'ee iddoo sanitti argamee uummata kiyyaaf sagalee ta'uudhaaf achitti argame jechaadha. Erga achitti dorgommii san irratti hirmaadhee dorgommii san irratti illee milkiidhaan xumuree sadarkaa tokkoffaadhaan xumuree uummannis hawaasni Oromollee baanii achitti na deeggaraa turanii. Anis mo'adhee alaabaa bilisummaas ammoo ol qabee miidiyaa isaanii irratti illee miidiyaa TV tokkoffaaf lammaffaa irrattis ammoo gaaffii deebii godhan keessatti ammoo sagalee uummata kiyyaa rakkoo uummata kiyyaa ammoo ibsachuudhaaf carraa argadhee isan irratti. Maali gaaffii deebiin achirratti miidiyaa irratti hirmaadhee jira miidiyaan lama gaaffii na wajjin gaggeessanii jiran jettee jirta. Gaaffiin isaan siif dhiyeessanii fi dhimmi isaan irratti xiyyeeffatan maal ture? Wanti isaan irratti xiyyeeffatanis waan addaa tokkotu itti mul'ate. Innis ammoo ani tiisheertii kilabii uffadheetiin fiinne tiisheertii Oromoo jedhu. Jechuun Oromoo jechuun tiisheertii barreeffama Oromoo ofirraa qabu. Tiisheertii barreeffama Oromoo jedhu ofirraa qabu godhadhee fiigee. Kanaaf ammoo tiisheertii kanarratti ammoo gaaffii hedduu na gaafatanii sababii isaa ammoo kilabii biyya kanaatiif fiida tiisheertii Oromoo jedhu kan uffachuu hin dandeessuyyuu kanaaf ammoo kan jedhu ammoo gaazexeessitoota wajjin illee ammoo hamma ta'e wal mormiitu ture. Garuu ammoo ani kan biyya as dhufeef ammoo sagalee uummata kiyyaa ta'uudhaa fi kanaaf ammoo tiisheertii kana uffadhee fiigaa wanti fiiguuf ammoo sagalee uummata kiyyaa ta'uudhaa fi nuti Oromoodhaa baqannee biyya kana jiraannaa biyya keenyatti ammoo namoota mootummaan biyyaa namoota ajjeesaa jira isa kana ammoo ibsachuudhaaf dhufnee jedheeni isa kana isaanillee na hubatanii
kanuma irratti hundaa'uudhaan an Oromoo ta'uudhaa fi saba miidhamaa saba cunqurfamaa keessaa dhufuu kiyya barreessine jechaadha. Tiisharticha san irratti Oromoo jettee barreeffame moo Oromiyaa waan jedhu waan dubbisee argeef marsaa hawaasaa irratti inumaayyuu odeeffannoolee tokko tokko barreeffamee argee fi warroonni jijjiirama yookaan ammoo injifannoo saba keenyaa kana maqaa biyya Oromiyaa jedhu dhaga'uu irratti fedhii hin qabne komii guddaa kaasaa akka turanii fi duula guddaallee karaa marsaa hawaasaa kanaan akkasirratti gaggeessaa turanii fi inumaayyuu sitti dhaadannoon guddaan sirratti akka adeemsifamaatiin ture waan argee fi maali Oromiyaa waan jedhu akka biyyaatti mul'isuu barbaaddeeti moo Oromoo waan jedhu akka sabaatti mul'isuu barbaaddeeti moo filannoon kee kanneen lamaan keessaa kam ture? Ani Oromoo kajuu ammoo saba Oromoo ta'uu kiyyaa fi Oromummaa kiyyaa fi uummanni Oromummaa isaatiif immoo biyya isaa keessatti miidhamaa jiraachuu mul'isuudhaaf waan san kan godhee fi haa ta'u isaan ammoo karaa faallatti fudhatanii sababbiin isaallee ammoo sabni Oromoo jedhu kun addunyaa irratti akka beekamu hin barbaadan. Wanti isaan barbaadan maqaa Itoophiyaa jedhu saniin ammoo akkuma kaleessaa sanitti ammoo uummata keenya cunqursuu barbaadan. Wanta kana namoonni baay'een godhanii hin turre yeroo jalqabaatii fi wanti kunis adda ta'ee itti mul'ate jechaadha. Kanaaf dhiphummaadhaan ilaalanii isaan immoo nama ammoo saba adda qoodu jedhanii ilaaluu biyyi Oromoo jedhu hin jiru jedhu waan baay'ee jedhu isaan. Garuu ammoo ta'ees ammoo namni keenya ammoo biyya keessatti kan miidhamuuf Oromummaa isaatii fi Oromoo waan ta'eef kanaaf ammoo nuti Oromoodha. Kan biyya sanii du'aa jirru Oromummaa keenyaaf du'aa jirra kan jedhu ammoo ibsachuun ammoo dirqama waan ta'eef isaan quuqus kanaaf ammoo homaa miti jechaadha. Erga gaazexeessitoonni gaaffii kana siif dhiyeessaniin boodatti atis ibsa kee karaa Oromoon maal akka ta'e saba akkamii akka ta'e erga eenyummaa kee ibsiteen boodatti isaan maal si deebisan? Maaltu itti dhaga'ame jiratti? Isaan hedduu na arrabsuu viidiyoo san immoo sheer godhuudhaan ammoo miidiyaa isaanii irratti ammoo hedduu narratti duulaa turanii waggaa tokkoof akkas narratti duulaa turanii uummanni Oromoo sammuu na cinaa dhaabbatanii ammoo waan sana ammoo falmataa turanii sababbiin isaa ammoo arrabsoon sunis akka Oromootitti fi eenyummaa Oromoo irra kan xiyyeeffate waan ta'eef sanirraa ka'uudhaan ammoo atileetonni fiigdonni biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan ammoo hedduun ammoo biyyoota biraatti illee ammoo haaluma saniin ammoo itti fufanii waan san godhuu fi eenyummaa isaaniitiif ammoo sochii adda addaa godhuu eegalanii inni kun ammoo itti fufee haga sadarkaa ammoo bilisa waan itti deemee jechaadha karaa biraatiin. Jechuun kee atileetiin yeroo jalqabaatii fi eenyummaa Oromoo ibsee yeroo jalqabaatii fi addunyaa irratti tiishartii irratti biyya Oromiyaa jedhu barreeffatee ittiin dorgomee fi eenyummaa Oromoo beeksisuus tattaafadhee waan jedhu waan gumaachuu yaaltee natti fakkaata. Dhugaadha. Egaa akkuma beekamu dhugumatti armaan dura sochiin akkanaa gama atileetota keenyaatiin godhamee hin turre garuu achiin booda atileetiin keenya Fayyisaa Leellisaa fiigichaa intarnaashinaala irratti haaluma san haga dinqisiifannaa guddaa argatuu fi qabsoo uummanni keenya godhe irratti gumaacha guddaa yookaan motora qabsoo sanii ta'ee haga mul'achuu danda'utti wanti sun duubaan raawwatee yaadannoo yeroo galu ta'uu dhaggeeffattoonni keenyas yookaan daawwattoonni keenyas ni hubatu jedheetiin yaada. Mee egaa ammas wanti dabalee si gaafachuu barbaadu dhimma jireenya dhuunfaa keetitti yoo si gaafachuu kan malu ka ta'u taate isheen yeroo ammaa kana haala kamirra jira? Maatii godhattee ilmaan godhattee jireenya biyya baqaa kana keessatti haala san keessa jirtamoo yookaan hin fuune moo mee akkamii? Turtii biyya kana keessa turetti maatiis godhadhee jira. Daa'ima tokko qaba inni lammataa ammoo karaarra jira. Kanaaf ammoo maatii qaba. Egaa hedduu gaariidha. Mee mudannoon jireenya baqaa eeguu jennu waa hedduutu nama mudataa. Irra jiriin ilmaan Oromoo rakkoo biyya keessatti isaan qunnameetiin jedhan biyyaa baqatanii gariin biyyuma Oromaa kaniyyuu biyyuma hawwan karaa daandii fedhaniif kanaan ga'anii milkiin akkuma mudannoon si mudatee kun warroonni milkaa'in hedduunis jiru mooraa baqattootaa keessa warroonni jiraatan jechuudha. Akkasumas ammoo warroonni bakka kanas osoo hin gahin lubbuun isaanii galaana keessatti dabartees hedduumatu jira. Mee ati akka nama baqataa biyya bahee
dorgommii adda addaa irratti sirmaatee muuxannoo jireenyaa hedduu argee tokkotti jireenyi baqaa siif maali? Akkamitti ibsita? Jireenyi baqaa dhugumatti hedduu ulfaattuudha. Hedduu hadhaa qabdillee hedduu hadhoofti. Namni yoo biyyaa bahu wanta hedduutu mudata. Akka biyya ofiititti akka barbaade ta'uu hin danda'u. Carraa isaa wanti hunduu cufaadha. Akka dhuunfaa kootiitti ammoo wantootni na raganii jedhanii hedduu kan Oromoota kaawwaniin addaallee miti. Haa ta'u ammoo akka nama tokkootitti ammoo kan na ragee jedhe ammoo sabbii fakkeenyaaf baqaa irraa kan ka'e immoo biyya kiyya ta'uu dhabuurraa kan ka'e ammoo carraa adda addaa dhabuun kiyya ammoo umurii kiyya ammoo keessatti ammoo almost waggaa 9 biyya kana keessa jiraadheetti ammoo waan baay'ee gochuu hin dandeenye. Inni kun ammoo dhiibbaa guddaadha jechaadha. Sababni isaa fakkeenyaaf barachuu hin dandeenye osoo barachuu danda'u fedhii osoo qabu, hojjechuu hin dandeenye osoo hojjechuu danda'u, fiiguu hin dandeenye akka fedha akka garaa kiyyaatti carraa fiigichaa gahaa argachuu hin dandeenye jireenyi kiyya hundinuyyuu kan daangeffame jechaadha. Web Media dhugaa uummataaf. Ormi biyya bahe biyya ormaa jiru himbookkisuu numa barooda himbookkisuu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda. Ormi biyya bahe biyya ormaa jiru himbookkisuu numa barooda himbookkisuu numa barooda. Biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda. Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhimee nu baasii hooda. Web Media dhugaa uummataaf. Kuni egaa akkuma jirutti ta'ee dorgommii adda addaa irratti hirmaattee injifannoo adda addaa galmeessuun kee wanta jireenya kee irratti bu'aasii edee yookaan jijjiirama jireenya kee irratti fide jira. Yoo jiru ka ta'u taate maali? Yoo ka hin jirres ka ta'u taate sababiin jiraachuu dhabeef maali? Fiigicha keessatti ammoo namni tokko yoo waan tokko yoo hojjetu waan tokko yoo dhabees ammoo waan tokko ni argata. Fiigicha fiiguu keessatti ammoo muuxannoo hedduu argadhee jira. Medaalaa hedduus argadhee jira. Fiigicha sanis ammoo akka biyya kana keessatti ammoo hamma ta'e namoota kaawwan irraa hamma ta'e akka gargaaramuuf ammoo xiqqoo nama wajjin illee argisiiseera. Karaa televiziyaatiinis ta'ee karaa leenjisaatiitiin karaa hiriyoota baay'ee horachuu danda'ee jira. Inni kun ammoo karaa tokkoon deeggarsa. Beekumsa muuxannoo hedduullee argadhee jira. Fiigicha yeroo fiigu fiigicha qofa fiiguu osoo hin ta'in ammoo yeroo fiigdu ammoo leenjisaan kee waan baay'ee si barsiisaa. Namoota baay'ee hojii yeroo argattu waan baay'ee bartaa. Inni kun ammoo muuxannoodhaa fi beekumsa. Kanaaf ammoo beekumsa karaa fiigichaatiin ammoo qarshii yoo dhabees beekumsa argadheera jechuudha karaa biraatiin. Muuxannoo hedduu irraa argadhee jira fayyadamuudhaaf deebistee jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota TV keenyaa gaafiif deebii gaggeessaa jiru irratti waa hedduu akka irraa barattan abdii goona. Ammas sagantaan keenya akkasumas gaafiif deebiin atileet Gishee Abdii Waaqa wajjin goonu akkuma itti fufeetti jira. Isinis nu wajjin akka turtaniin affeerraa keenya haa ta'u. Muuziqaa ce'umsaa yookaan sirba itti aanu kanaan walitti deebina. Biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba. Anaan anaanii jedhamee fayya. Anaa nyaatu biyya qomootiya. Anaan anaanii biyya sabaatiya. Anaan anaanii jedhamee tiya. Yaadadhu yaa Rabbiitiya. Yaadadhu yaa Gooftaatiya. Ormi biyya bahe
biyya ormaa jiru Himbookkisuu numa barooda Himbookkisuu numa barooda Biyyarraa bahanii biyya ormaatti hafu Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Ormi biyya bahee biyya ormaa jiru Himbookkisuu numa barooda Himbookkisuu numa barooda Biyyarraa bahanii biyya ormaatti hafu Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Yaa Rabbi maaf nu gootee qooda Gahee jedhii mee nu baasii hooda Jiruun biyya ormaa Maal jireenyaa jedhu Danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu Yoom kanaan ifeete Rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa Anaan anaanii jedhameetiya Anaa nyaatu biyya qomootiya Anaan anaanii biyya sabaatiya Anaan anaanii jedhameetiya Yaadadhu yaa Rabbiitiya Yaadadhu yaa Gooftaatiya Anaan anaanii jedhameetiya Anaa nyaatu biyya qomootiya Anaan anaanii biyya sabaatiya Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiif deebiin atleetii keenya atleet Bishee Abdii Waaqoonjii godhaa jirru akkuma itti fufetti jira. Isinis akka nu faana turtan isiniin jecha gama gaafii naafeetti yoo deebi'u akkuma beekamu ispoortii keessatti miidhamuun uumaa jiru uuma baratamaadha. Dorgommii irraa si sakaalee beeka yookaan miidhamtee beekta. Yaa bara 2016 irraa eegaleetiin immoo yeroo dorgommii Oslo maaraatoonii fiigu lutti kiyyaa achirratti na miidhamee ture. Ergasiin booda immoo yeroo adda addaatitti immoo dorgommii haa fiigu malee natti dhagamaa iddoon na miidhamee jedhe. Innis immoo luka tuunchaa kiyyatu walitti guutame. Inni kun immoo yeroo adda addaatitti immoo fiizioteraappii adda addaa illee fayyadamee garuu immoo qabbana irraa ta'ee hin beeku garuu hagamaatti immoo natti dhagamaa. Kun akkuma ibsaa dhabutti. Miidhamni ispoortii keessatti namarra qaqqabu ammoo yoo yeroodhaan furmaata hin arganne akka ta'u taate abjuu namni qabu irratti danqaa ta'uun isaa waan oollee egaa miidhama kee kanarraa yeroo gabaabaa keessatti akka irraa dandamattu abdii qaba. Gama gaafii kiyya itti aanutti yogguu deebi'u ammoo akkuma beekamu biyya kana keessatti sochii waraqaan gartee eenyummaa namaa ibsu yoo hin jiraatiin gamaa gamana socho'uu keessatti dhiibbaan adda addaa namarra gahuu danda'a. Kanarraan muudannoon ati qabdu gama mootummaa irraa wanti mudatee jira. Yeroo adda addaatti na mudata. Fakkeenyaaf dorgommii yeroo tokko dorgommii biyya Suudiiniitti qaba ture. Dorgommii sana irratti ammoo warra biyya kanaatitu ispoonsar naaf ta'e hoteelaa fi tiraanspoortii ittiin deemu. Yeroo ani dorgommii saniif deemutti karaa irratti na qabanii turanii sababa ammoo ani waraqaan eenyummaa kan qabadhee deemu ammoo na daangessuuf isaan sanirratti hundaa'uudhaan na hidhaniis turanii booddeerra ammoo ofuma isaaniitiin na dhiisaniis sunis ammoo dogoggora mataa isaaniitiin waan na hidhaniif garuu ammoo ta'es ammoo hedduu dhiibbaa dorgommii sana fakkeenyaaf dorgomuu hin dandeenye. Inni kun ammoo anaaf miidhaadha sababni isaa akka dorgommiif deemaa turte wanti ati jalatti hubachiiftee hin turre jechuun hidhamuu kee dura. Wanti isaanumatu naaf affeere waan ta'eef yeroo adda addaatti dhaqee fiigee jira dorgommii biyya Suudiiniitti isaan qabatanii naan deemanii kilomeetirii fiigaa ture waan haaraa miti. Inni kun dogoggora kiyyaa miti. Dogoggora mataa isaaniitiin waraqaan inni qabadhee deemu sun ammoo guyyaan isaa kan irra darbee haa ta'u isaanumatu na haaromsuu qofaa ture.
dogoggora mataa isaaniitiin na hidhanii ergasiin booda immoo dhiifama jedhanii ganna dhiisan. Dorgommicha si jala dabree hoo? Dorgommichi na jala taree homaa na godhuu hin dandeenye. Kunis immoo mirga baqattummaa dhabuurraan ka'ee kunis kan argame jechuudha. Egaa ammas akkuma marsaa intarneetaa irratti dubbise irratti gaazexaan tokko bara 2012 wal dorgommii chaampiyoonshiippii biyya Norwee irraa akka ittifamte waggaa 2 ka jedhu maxxanfamee argee jira. Mee waa'ee kanarraa xiqqoo ana jedhe. Innis mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan biyya Nooreetitu baqattoota biyya kana keessa jiran ammoo biyyatti galchuudhaaf waliigaltee godhanii turanii. Waliigaltee san keessatti ammoo yeroo sanitti ammoo uummanni biyya keenyatti hidhamaa jira, ajjeefamaa jira. Kanaaf ani biyyatti yoo deebi'e jedhee ammoo waan namoota waan hin beekneef jalaa baqadhee biyya Suudinii dhaqee akka seera federeeshinii biyya isaaniitti nam tokko biyya keessaa bahee jajjahaa yoo ture jedhee ammoo dorgommii sanirraa waggaa 2 adabama. An ji'a 8 ture yeroo deebi'utti ammoo waggaa 2 adabamteetta isa jiru xalaanaaf erganii. Inni kunis ammoo ani shaakalaa dorgommicha dorgomuu hin danda'u. Kun ammoo naaf immoo dhiibbaadha jechuudha. Qaamni siif mormate yookaan ati mormachuudhaaf yaalii itti gootin jiru? Kilabiin keenyaaf falmanii turanii sababbiin isaallee immoo inni jaalatee sun ta'in ammoo lubbuu isaa oolfachuudhaaf biyya san dhaquun isaa sirriidha. Kanaaf immoo inni baqataadha. Biyya isaattis immoo sodaa lubbuu isaatiif qabuu fi sababa rakkoo siyaasaatiif biyya kana dhufee erga biyya kanallee ammoo biyyatti deemna sababa jedhuun ammoo biyya san dhaqe waan ta'eef kanaaf isa ilaallatu seerri kun kan jedhu naaf falmaa turanii. Haa ta'u seera isaanii seera kennan jijjiiruu kan jedhuun ammoo na adaban jechuudha. Akkuma beekamu gaa yoo fiigicha adda addaa irratti yookaan dorgommiilee adda addaa irratti hirmaattee injifannoo gaggeessitu ka ta'u taate wanti gama kanaa wal qabatee ka'u gaa waa'ee ispoonsarotaati. Dhaabbattoonni adda addaa ispoorteessitoota bebbeekamoo ta'an beeksisa adda addaa akka isaan dalaganiif affeeruudhaan beeksisa dorgomtoonni yookaan ammoo namoonni atileetonni yookaan namoonni ispoortii keessa jiran beekamoo ta'an dhaabbattoota saniif wanta beeksisan saniin madaaluudhaan kafaltii adda addaa haala bu'aa qabuun atileetotaaf yookaan ammoo ispoorteessitootaaf ni kafalama. Kana keessatti walitti dhufeenyi ati yookaan waliigalteen ati dhaabbattoota kanneen wajjin uumte jira. Bu'aan ati argatte yoo gama kanaan maal fakkaata? Waliigalteen kunis ammoo sadarkaa qabxii kan keetti irratti hundaa'uudhaan ispoonseessi godhu. Ani ammoo biyya kana keessatti ammoo shaampiyoonshiippii biyya kanaa mo'achuudhaan warqii waan qabuuf isa irratti hundaa'uudhaan koontiraatiin siif kennama. Waliigaltee goota. Waliigaltee godhame san keessatti ani sila akka qabxii kiyyaatiif waan argachuu qabu ispoonsarii san irraa argachuu hin danda'u. Ispoonsariin ammoo waan na godhuu qaban uffata ispoonsari na godhu, kophee ittiin fiigu ispoonsari na godhu. Kan achirraa hafee jedhamu qarshii ispoonsari na godhuu hin danda'an. Maali sababii isaa? Sababiin isaa ammoo mootummichaaf ammoo qarshii argattu irraa mootummaadhaaf gibira kafaluufii qabda. Jechuun mootummaa biyya Norwee? Biyya Norweetiif. Yoo mootummaadhaaf gibira hin kafalle ta'e kaampaaniin kamiyyuu qarshii siif hin kafalu osoo mootummaaf gibira hin kafalin. Gibira kafaluu maaltu dhoowwa? Sababni na dhoowwa ammoo warqaa eenyummaa biyya kanaan qabu. Eeyyamaa wal qabate jechuudha. Eeyyamaa wal qabata. Yoo eeyyamaa hin qabaanne ammoo lakkoofsa ittiin gibira kafaltu san siif hin kennamu. Sanirraa ka'uudhaan ispoonsarii kan na godhan ammoo yeroo hundumaayyuu uffata isaanii beeksifatu, kophee isaanii beeksifatu, kan achirraa hafee jedhamu ani waan argadhu hin qabu jechaadha. Inni kun ammoo guddina kiyyaaf ammoo waan na fayyadu hin qabu inni fiiga. Oma. Garaagarummaan jidduu kana jiru akkuma natti himte gibira kafaluu dhabuun kee mallaqa isaan siif kafalan san si harkaa dhoowweetiin hin jira. Akkasumas ammoo beeksisa si dalagsiifachuu dhoowwaa gama isaaniitiin wanti suuraalee adda addaa si kaafatanii beeksisan ta'ee uffata isaan oomishan yookaan ammoo kophee isaan oomishan ati isaaniif beeksisuu irratti wanti isaan sirraa dhabanoo jira. Mee gama kanaan akkamiin ilaalta? Isaan wanta dhaban hin qabaniyyuu sababiin isaa ammoo uffata isaanii wanti akkaan uffadhee fiigu waan na dhoogu hin jiru. Uffata isaanii ispoonsarii na godhu. Uffata isaanii uffadhee fiiga. Kophee isaanii uffadhee fiiga. Kan isaaniif hin beeksisa. Kan achirraa hafee jedhamu waan argadhu hin qabu.
Yeroo fiigu ammoo uffata isaanii uffadhee fiiguun gaazexeessitoonni adda addaa ta'ee warroonni suuraa kaasan ammoo suuraa hin kaasu. Suuraa sana ammoo onlaayinii irratti ammoo ni gurguratu. Qarshii ittiin argatu. Fakkeenyaaf suuraa kee tokko irraa qarshii yeroo 30 akkas fa'aa argatu. Qarshii biyya kanaa naannoo 100 wal akkas jechaadha. Eessatti gurguru? Haala kamiin gurguru? Onlaayinii irratti gurguru. Garuu anaaf ammoo qarshii takkaa sanaaf waan kennamu hin jiru jechaadha. Inni kunis ammoo warqaa jireenyaa biyya kanaa dhabuu waan ka'e. Meegaa jireenyi biyya Norwee aarsaa waggaa 9 biyya kana jiraatte kana keessatti abjuu ati qabdu hundaayyuu haala carraa barumsaa ati argachuu qabdu dhabuu fiigicha waggaa kana hundaa irratti hirmaattee injifannoo argattus bu'aa atileetiin tokko argachuu qabu dhabuu wajjin wal qabatee akkasumas wantoota akka nama dargaggeessaa tokkotti umurii dargaggummaa irratti humna qabduu fi hamilee qabduun godhuu osoo hin danda'in turuu kana keessaa wal qabatee kanarra dhaabbattee mul'ata kee of duraa mul'anni ati qabdu yookaan abjuun ati qabdu mee haala kamiin ibsita? Namni kamiyyuu gara fuulduraatti yaada. Yeroo namuu dhaabbattee nama eeddu turtii biyya kana keessa turetti ammoo waggaa 9 kana keessatti waan baay'ee dhabuus ammoo yoo xiqqaate waan tokkos yoo ta'e waan tokkos ta'e amma argadhee jira. Innis ammoo fakkeenyaaf fiigicha fiiguu irraa ammoo fiiguu qofa osoo hin ta'in beekumsa fiigicha wajjin wal qabatu. Fiigicha karaa saayinsawaa ta'een ammoo leenjii karaa saayinsawaa ta'een ammoo waan naaf kennamaa tureef ammoo inni kun ammoo naaf ammoo muuxannoodha. Muuxannoo qabu kanaan biyya kiyyaatti galuu barbaada. Biyya kiyyaatti kan galuu danda'ee waa'eefis haala jijjiirama biyya kiyyatti dhufeen irra dhaabbadhee yoo jedhu biyya kiyyatti amma namni na ari'atu hin jiru, namni na hidhu hin jiru. Inni kun jijjiiramee jira. Jijjiirama biyya dhufe kana irratti hundaa'uudhaan biyya kiyya galuu barbaada. Yoo biyya kiyya galee ammoo beekumsa asitti argadhee jedheef muuxannoo karaa fiigichaatiin naannoo fiigichaa kana irratti argadhe kanaan biyya kiyyatti galee dargaggoota biyya kiyya wajjin yaada wal jijjiiree biyya kiyyatti akkuma kamiyyuu waan hojjetamuu qabu hundumaayyuu hojjedhee uummata kiyya wajjin guddachuu barbaada jechuudha. Atileetonni ati gama biyyaati wal quba qabdu yookaan akka hiriyummaattis ta'ee akka nama maatii ispoortii keessa jiru tokkotti hamilee wal jajjabeessitan ta'ee akkuma oromummaatti walitti dhiyaattan gama kanarratti ati waliin mari'attu jira? Namoota baay'ee wajjin wal beekaa. Sababiin isaa immoo yeroo dorgommii fiidduu iddoo dorgommii jettillee wal agartaa karaa sooshaal miidiyaatiin wal quba qabaattaa. Namoota baay'ee yeroo dorgommii adda addaa irra maaddu ammoo wal argaa. Kanaaf ammoo isaan wajjin namoota baay'ee wajjin wal quba qabaa jechuudha. Gaaffiif deebii kana asitti argamtee waa'ee muuxannoo jireenya keetii nu wajjin qooddachuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffii fi deebii atileet Gishee Abdii Waaqoo biyya Noorwee irraa waliin gaggeessine irraa waa hedduu akka barattan abdii goonaa. Gaaffiif deebii fuuldura keenya irratti namoota hojii wal fakkaataanis ta'ee jireenya baqaa keessatti muuxannoo adda addaa qaban akkasumas sagantaalee waa irraa barachuu dandeettan hundumaa qabannee kan isiniif dhiyaannu jecha gamanumaan sagantaa kana guyyaa har'aa kana nu wajjin turtan galata guddaa isiniif galchaa hanga wal agarruutti turtii gaarii horaa bulaa. Web Media dhugaa ummataaf.